السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما كفونا جرى جرتو جرى أمتك أشتجرى الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. والله تكو باي تكو نقد سيسي لغا ربي افتي باتي لمتي بينا ماتي دوتي of jijjiiraaf biyyaa baatee yoo biyya namaatti duutu akkam namatti ulfaata, akkam nama cinqa. Haati isii dheengadda biraa dhuftee yoo har'a duute jechuu si dhageettu wallahi waan baay'ee tokko natti ulfaate, waan baay'ee tokko sammuu kiyya keessatti bakka baay'ee na cinqe. Wallahi laazim maaliif akka itti bahan malee akka itti galan hin beekanii garuu jechuudha. Nuti osoo biyya qabnu akka biyya hin qabnetti biyya namaa keessatti akka feene duunee, akka feene mana hidhaa keessatti raammoofne, akka feene kanuma mara mootummaan qabnu. Isiin kun amma ishee warra duraan biyyaa bahanii dhufan warra seera hin qabne jenneetti murteeffanna. Nuti hoo warri kunniinoo warri seera qabu, warri biyyaa bahee akkatti arabni ajjeestee handaaratti isaan darbitu. Maaliif? Yaa Rabbi keenya, wallahi keenya kun abaarsuma dhugaa. Wallahi abaarsuma qabna dhugaa. Yaa Rabbi kee wallahi baay'ee tokko garaana nyaatte. Dhuftee baatii lamatti. Ta'eef osoo arabni sunuu naan taatettee namni itti himattu sunuu furmaata godheefi immoo jechuu wanni tokkoffaa ijoolleen amma biyyarraa bahanii dhufaaran rakkoo cimaa keessa jiran. Wallahi laazim bakka maratti rakkataa jiran. Dallaalli as fidee asitti itti taphata. Birrii 2000 ergee 700 harka kaa'a. Ji'a guutuu dalagsiifatee ijoolleen dararamaa jirti. Yaa ummata keenya, osoo biyyuma namaa deemuun namatti hafe hoo biyyi namaa akka durii miti. Biyyi namaa baddee jirti. Hin gaha. Yaa Rabbi kiyya wallahi qooduma keenya kan akkana ta'e kun wallahi laazim baay'ee tokko garaana nyaatte. Wallahi baay'ee tokko. Jireenya tiyya fooyyessaa biyyaa baate garuu biyya namaatti reeffisii yoo isa akka jiramu hin beekamu. Yoo fuudhanillee kan keessa baladiyyaa keessatti sigatan. Arabni akka durii miti. Arabni baddeerti. Arabni marraa baddeerti. Wallahi viidiyoo kana dhageeffatu. Sanii amma garuu bilbila obboleeyyan isii kan takka Shaashamannee jirtu, takka tan Finfinnee jirtu reefkee akka galuudhaaf waan natti waywaataniif bilbila isii kana namni as gubbarra jiru furadhaatii iimoos ni qaban wantaas ni qabanii namni imbaasii beektan isaan wal quunnamsiisaatii reefkii isaanii akka galuu fi reefkii isii akka qoratamu kabajaan isin gaafannaa. Sheer godhaa please. Yoo sheer keessaniitu amma addunyaa waliin ga'e imbaasii Itoophiyaa jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa michoomtu laal seera huccuu uffattee wanta huccuu mana madam Finfinneetti leenjitee gibira akkuma dhageessan maatiin isii reeffisii akka galuuf barbaada. Haati ishii maarraa bootti iddoo san muuziqaa baay'ee waan qabuuf irraa muree baay'ee tokko garaana nyaate. Wallahi garaatti yanna hammaate. Haati isii dhalte kaleessa mucayyoon tun nagaan biraa baatee waadha reeffisii illee dhabdu. Wallahi baay'ee tokko ulfaata. Yaa Rabbi kiyya carraama keenya kana maal nu godha. Yaa Rabbi wallahi warrummaan amma booda dhufuu heduu bara waan xiqqaa miti jaa. Namnummaan amma booda biyyaa baana jedhee foormii guutu. Imbaasiin achees erginaani birrii irraa baase wanni tokkoon isaa laallatu hin jiru. Asitti dalagatanii jiraatanii itti taphatanii akka fedhan godhanii. Meeqa kamtu ka miidiyaa irratti ol hin bahin ka rakkoo keessa jiru. Meeqa kamtu ka bilbilaan hagammaa biyyaa bahee maatii ofii waliin argin rakkoo cimaa keessa jira. Yaa ummata isinitti hafu biyya namaa dhufuun ka karaa baharaatiin dhufu akkasitti boombiin itti darbamee reeffi isaaniin argamu. Gubatanii qoraan ta'anii akka qoraanitti akaayamanii lafa kaayaman. Ka biyya namaa dhufu feetu arabni fooqirraa darbiti, feetu ibiddatti qabdee gubdi, feetu waan barbaadde sii goote. Kana jechuun osoo seeraan qabeessaan dhufuu baatanii arabni akka durii miti. Tarabbiin keessa rahmata godhe malee jechuudha. Wallahi tarabbiin keessa rahmata godhe. Baay'ee tokko nama dhukkuba. Wallahi baay'ee tokko nama dhukkuba. Maali abboo carraa akkanaa Rabbi nuu kenne. Wallahi carraa keenya kan gizee mara boo'ichaa, carraa keenya kan gizee mara gaddaa keessattuu waan Oromoo wallahi nuti abaarsa qabna dhugaa dubbachuuf. Mee mucattiin tun dhuftee baatii lamatti of jijjiiratti
nafsiyyaa ofii dhabde mumkin haadha maatii ta'uu dandeetti mumkin waan feete haa taatu jireenya jijjiiradhaaf biyyaa baate garuu hadha reefkisii dhabamaa jira. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Kan mana hidhaa keessa dhumatu meeqa? Kan mana hidhaa keessa dararamu meeqa? Yaa Rabbi kiyya wallaahi. ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ኢትዮጵያን እህት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ይሄ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ እለወጣለሁ ብሎ ከሀገር ወጥቶ ያው ስደት ላይ ሞቷል። ማስታወቂያ ያለህ ሀገሩ የት እንደሆነ አናቅም፣ ሞቷል ብቻ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይሄን ቪዲዮ ያያችሁት ሼር አድርጉና ቤተሰቦቹ ጋር አደርሱልኝ። ቤተሰቦቹ ሰበር እንዳረጉ ማለት ነው። በአላህ በሉ ለፈጣሪ በሉ። ሁላችንም ይጠብቀናል፣ ነገ ይጠብቀናል። ስለሆነ ሼር አድርጉ። ኦሮሞት ያከም ነገር ከሰኔ ነገነት ነው በኮ ጀከርቲ namni kun akkuma nama tokko dalagadhe jijjiira beeksisa jijjiira jedhee manaa bahee biyya hambaa keessatti rabbiitti dhuftee du'ee jira. Rabbii jedhaatii namni rabbiif jettan sheer godhaa maatii isaa biraan gahaa, maatiin isaa dhagaanii akka sabbaranii rabbii jedhaatii sheer waliif godhaadhaa. Waraqaa eenyummaa harkaan qabu waan isa ibsaa harkaan qabu ብቻ የአማርኛ ተናጋሪ ነው። አማርኛ ነው የማወራው ምናምን አሉን afaan amaaraa qofa dubbataa jedhanii rabbiif jedhaa sheer waliif godhaa. keessattuu obboleeyyan muslimaa warri kiristaanaatis sheer godhaa, sheer duyuut godhaati. wal biraan gahaadha. beeksisni isaa akka sabbaru rabbiin waan akkanaarraa najaanu haa baasu isiniin jedhaa. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.